obboleettiin keenya kun mana madaamiitu hojjetti. Mee Egaa obboleettii keenya obboleettiin kana kun ilaallee adeemnu. hojjettu kuni diraayivarii yookiin immoo shofeerii isaati jechuudha. Akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf barumsa akkasiniif ta'uufan. Egaa oduu mana madaamii hojjetaa jirtu mucayyoon kun yookiin akkuma argaa jirtan intala isa wajjiniin oduu hojjechaa jirtu. Namtichi yookiin immoo madaamiin itti dhuftee jechuudha. Innaa yeroo itti dhuftu kana itti dhuftee mucayyoo tana mana sanii baastee amma kun rakkina hedduu keessa jirti. Rakkina amma nan jedhamne keessa jirti. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtanii obboleettii keenya kana ilaaltanii deebitanii jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kuni akkuma beektan siiga biyya biraatii Bengaaliidha jechuudha. Amma yeroo kana booda dhumarratti in ilaaltu. Ashamaa harka fuune hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalatti jalatti argamtan jirtu. Ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni Saudi Arabiyaadha jechuudha. Buutaan kuni booddee alatti baafamtee ijaaza baatee jechuudha. Amma ijaaza baatee maal gooti? Kana wajjin tasaala isaan booda rakkina irratti kuftee na gargaara dhufa waa baay'eetu jira jechuudha. Egaa obboleewwanii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko ijoolleen tokko baay'ee nama jaallattu. Ijoolleen tokko immoo gochaan taane ofuma isaaniitiif gochaan taane raawwatanii karaatti kufuu jechuudha. Egaa maal jechuun barbaade seetanii amma kuni osuma waanuma feeyyuu ta'e garbaachuuf namoonni tokko jechuudha biyya Arabaa waan dhufanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuuf malee tidaarii yookiin immoo gaa'ilaasitti godhachuuf miti. Ijoollee baay'eedha jechuudha. Ijoollee hedduun jechuudha. Egaa amma isheen maal gooti? Mana madaamiitti gaafa deebite kana wajjiniin taala eenyuutti deebite isaan booda achitti rakkatti isaan ofirraa fuudhanii talatti baasanii geetu. Yoo gatassanuu dhugaa dubbachuuf hedduu waan gaarii tokko nagaan guyyaa guyyaa waan gaarii tokko nagaan. Mee maalirraa barattu kana? Mee ijoolleen biyya Arabaa mee maatiin iyyuu maal jedhuun kan baateef kan biyya isheetii baateef hojiidhaaf malee yookiin immoo tidaarii godhachuuf yookiin immoo ilmaan godhachuuf biyya Arabaan deemne jechuudha. Amma maaltu jira seetanii mucayyoo wayitii biyya keenya jechuudha. Rakkina guddaa keessa dabarteetu biyya Arabaa kana deemte Saudi Arabiyaadha. Garuu immoo waggaa 2 ishee gaafa fixxu ni baate. Dhaggeeffadhaa waan kun barumsa isinii ta'a. Dhugaa dubbachuuf ni baate akka ijoollee kaanii itti baqaa waan alli kun namatti tolu itti fakkaata. Namni rakkatee ba'a malee zim jedhee nama ilaalee qofan ba'u. Warroonni nama laaltanii baatan alattis duriyyuu mataatu. Garuu immoo namni rakkatee itti cimtee ba'e inuma hojjetatee of jijjiira. Namni tokko miti waan ta'eef. Kanaaf mucattiin sun hin baate gaafa baatu akkuma mucattii tanaa akkuma argitan tana Bengaalii wajjin oduma deemtu ijoollee 2 deeche. Achii mana ijaazatitti guddiste rakkattee rakkina hedduu keessa dabarte giddiitti kakkadhattee nama tikkeettii kutanii fi na gargaara jettee kadhattee ganaa gadi baatee fuula miidiyaatti ilaala salphina guddaa. Nama oolchu ana gadi baatee kadhattee tikkeettii kutanii ijoollee san wajjiniin gara biyyaa galchanii ijoollee san ofirraa galchite ammas akkana deebitee jechuudha. Waggaa 8 fini akka dalagdetti waa takka ijoollee saniin guddisaa turte jechuudha. Mee xiqqimeensaa kun maalidha? Mee maalidha jenna kana? Garbachuuf yaani namni tokko gaafa biyyaa ba'u yookiin immoo tidaarii godhatee tidaarii isaa san guddifata. Kun duriyyinnati dhuftee tidaarii godhachuu dhuftee kana
anuu beeku dhugaa dubbachuu waan hedduu takka gaafinatti amma meeshee tana laala yookaan maatiin ishii suni rakkataadha kan qabu san gurguree ergatata ishiin ganaas dhuftee asitti kinuuppiin galee wajjiniin eenyu jettee booddee immoo rakkatee na gargaara waan akkanaatu jira. Saawudi Arabiyaa qofaa miti asitti illee Dubaay kana keessatti waan hedduu baay'atudha. Addi daa'ima fa'aa bakka yeroo hunda bakka urfaa malaahee jedhan iddoo taphaa ijoollee achitti daa'ima araasii tana argatanii achi yeroo argamaniitu jira jechuudha. Daala waan bakka warri ala hojjetu waan bakka itti toleetu bakka waanuma qarshii qabaatee yookiin immoo sinitti fakkaatiin dhugaa dubbachuuf mana qalabaa keechaan qaat godhaa hojjedhaa dhugaa lamas taatu amma sin dandeesse dhugaa takka isaa taatu dhugaa lama isaa taatu hojjettanii gara biyya keessanii galtanii qarshii qabdasaniin hojjettanii of jijjiiru ganaa asitti takka Bingaalii maali Indii wajjiniin akkana inni lagzeef malee sinitti fakkaatiin dhugaa dubbachuuf sinitti fakkaatiin namni waan akkana yaadda sammuu keessan keessa warra hin jiru already of keessaa baasa. Dhugaa dubbachuuf amma sinitti fakkaata waan namni hunduyyuu akka warqii wanti calaqqisu kun hunduu maalidha sirrii miti jechuudha. Hundumtuu warqee fakkaata gin warqiin ishee takkaadhaami. Kanaaf waan akkasitti filadhaa isiniin jedha. Ishiin tunam booda na gargaara ulfaatti baatee boo ulfaatti yaa daa'ima wajjin inni beektu warroonni man jaalatanii eenyumaayyuu taanan gaafa leexoo kee jirtuu fi gaafa daa'ima wajjin jirtu tokko miti. Nu jaalattu arabni nu jaalatti jettanii yaadina jechuudha. Hanna kana obboleewwan waan akkanaatirraa of eeggannoo guddaa waan isin gorsu keessaa dhuma dubbachuuf kun waan hin taane waan fokkisaadha. Amma isinii danda'ametti tidaarii godhachuuf gaafa barbaaddan hojjetattanii biyya keessanitti galtanii tidaarii bareedaa ri'aa bareedaa qabattanii ri'aa gaarii ri'aa isiniif ta'u qabattanii tidaaritti galtu. Eenyumtuyyuu kan carraa ofii hin dhabu jechuudha. Kan carraa kee inuma siif ta'a. Kanaaf umuriin kee darbee dhalli darbee jettanii immoo labadan nama hin taane yookiin immoo hoggasu waan hin taane duriyyee akkasumaanii online irraan gara Facebook irraan wal baranii waan akkasii akkuma argitan kinu akkuma miila darbee mixattiin asii galte gara miidiyaatiin bartee booletti eegee mucattii fuudhee mana eenyutti ajjeese waan akkasii kunis ni jira. Kanaaf irraa of eeggannoo guddaa godhaa. Maal jechuu barbaadetanii umuriin keenya deemee booda nuyi maal goonaa dhala dhaabnaa jettanii warreen amma waan hin taane irra deddeemtan of eeggannoo godhaa. Kuni gorsa kiyyaa jechuudha. Inni kun isa tokkodha. Maaliif ani ijoollee baay'ee ilaalee bakka beektanii sirrii miti waan akkanaa kun dallaa muddamaan ijaaramte muddamaan jigdii jedhan. Kanaaf qasiidhaan waan gaarii hojjedhaa. Waan gaarii yoo hojjettan waan gaarii isin eeggatan. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa. Barumsa guddaa waan qabuuf. Egaa maal jechuu barbaadetanii kanarratti kanan kaasee mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf bakka baay'ee TikTokii qabu beeksanii isuma wajjiniin iyyuu jechuudha. Yeroo hunda bakka sanummoo gara miidiyaa kanatti salphina yaakimu dhugaa dubbachuuf baay'ee in bushaa waan akkanaa kun hin bareedu. Kanaaf iyyuu waan hin bareedne yookiin immoo nama kee sanummoo nama kee ta'e xiqqoo ishee amma ta'e haa ta'u. Ginna simploo akka biyyin beekamne kun boruu inni si gateessa biraa badaa waa ta'e si godhe kunoo keenyayyuu namni keenyayyuu ni beektu akkuma argaa jirtan barruuyyuu bara akkanaati. Maal amantanii zeegaa biyya biraa wajjiniin tidaarii godhachuuf yaaltu. Dhugaa dubbachuuf kun abjuudhaan nama dura hin dhufa jedheetu yaadu waan akkanaa kun jechuudha. So isa kana waan jechuu barbaade
haasaa kiyya keessatti kun waan gorsaati waan ta'eef dhugaa dubbachuu waan gorsaati waan ta'eef haasaa kiyya keessatti yoon dogongore yookiin immoo isin mufachiise dhiifama isiniin jedha sumarraani ana waan tokko baqa waan gaarii ta'e tokko namni sammuu koo ofii keessatti gaafa yaade waanuma gaarii santu itti dhufa beektan waan taan miqqaanyinatiidhaanis gaafa deemtu miqqaanyinati ani amma gaafa nama tokko ani hin beektu waan akkasii kana yeroo hunduma sammuu kee keessa waan gaarii naa dhufu akka waan ogaa waan gaarii yaadde waanuma gaarii si qunnamaa jechuudha. Naa isa kana turtii gaarii isiniin jedha. Bye bye.